Eertiraan mootummaan Itoophiyaa waraan jalqabuuf sababa barbaadaa jira jette. Itoophiyaa hordoftootni amantaa kiristaanaa ayyaan cuuphaa kabajanii jiru. Ministeerri muummeen Dr. Abiy Ahmed tibbaan konfiraansii haal maallaqa Itoophiyaa ilaallatu barkumnaaf 26 kan dhaabbilee maallaqa mootummaa fi damee faayinaansii biroo irratti hirmaatan irratti dubbii kennee jira. Pirezidaantiin Trump Itoophiyaaf Masrii araarsuuf fedhii akka qaban xalayaa pirezidaantii Masriif barreessaniin beeksisan. Ministeerri muummeen Israa'el Benjaamin pirezidaantii Ameerikaa Donald Trump miseensota boordii nagaa Gaazaa if gochuun hordofee manni maree ministeerota ittis waliinii walgahii hatattamaan taasisuuf yaamicha godhee jira. Yooyyaa akkam jirtan nageenyi sanbadhaadhaa oduu biyya laatiif biyyi keessa sanii qabannee dhufne jirra. Oduu waliin ana dijatanii uqqaatii yaaqdhumaan waliin tura. Poolisiin Federaal Itoophiyaa hidhattoota naannoo Amaaraa keessaa socho'aniif rasaas kumaatamaan mootummaan Eertiraa erge to'adheeraa erga jedhee Eertiraan deebii kenne. Eertiraan mootummaan Abiy Ahmed waraan jalqabuuf sababa barbaadaa jira jedhe. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal Rooyitersitti akka himanitti mootummaan Itoophiyaa Eertiraa irratti waraan banuuf jecha sababoota barbaadaa jira jedhan. Mootummaan badhaadhinaa waggoottan lamaan darbaniif waraan banuuf sochii gochaa tureef jecha akka sababaatti alaabaa sobaa isaa mirmirsaa ture jedha Yemaana. Poolisiin Federaal Itoophiyaa roobii darbe ibsi baaseen mootummaan Eertiraa hidhattoota naannoo Amaaraa keessaa socho'aniif rasaasa adda addaa erguun akka to'ate ibsee ture. Ibsisaa kan irratti rasaas gosa akka 56 ta'an akka to'atellee dubbatee jira. Mootummaan Eertiraa ammoo himata kan diduun mootummaan Itoophiyaa waraan jalqabuuf sababa barbaadaa jira jedhee jira. Meeshaalee waraanaa poolisiin federaalaa to'annoo jala oolchu kunniin mootummaan Eertiraa baandaawwanii fi akkuma seenattuu diin Itoophiyaa war ta'an waliin waloomuun karaa TPLF'n ergameedha jedhan. Rasaasni to'atamu kun 56 shakkamtoota lama waliin buufata sakatta'iinsa waldiyaatti to'annoo jala ooluun isaanii ibsame. Qorannoo shakkamtoota irraa gaggeeffameen rasaasni kun mootummaa Eertiraa irraa ergamee Maqaleetti TPLF fuudhuun gara Amaaraatti hidhattoota faannoof erguu himaniiru jedha poolisiin. TPLF gamisaatiin meeshaa kana Eertiraa irraa fuudhee dabarsi jedhamu haaleera. Dubbi himaan TPLF Mikaa'el Askidoom himannaa bu'uura hin qabne jedhee jira. TPLF akka jedhetti kun oduu sobaatti rakkoo gidduu isaaniitti uumame irratti ajandaa jijjiiruuf waan gochaa jiranii jedhee jira. Obbo Mikaa'el Askidoom himannaan akkasii waan baratameedha jedhee jira. Haga danda'ameen garuu walitti bu'iinsi hakki hin uumamneef yaalaa jira jedhee jira. Garuu ammoo adeemsi isaanii waan gara walitti bu'iinsaa nam geessuu jedhee jira. Itti dabaluunis himannaa kanaaf qondaaltota federaalaa qeeqaa ture. Mootummaan Itoophiyaa Eertiraa waliin hojjechuun irdeddeebiin TPLF himataa ture jedhe. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayaas Afeworqi ibsi miidiyaa biyyichaatiif tibban kenneen Itoophiyaa waliin waraan eegaluu hin feenu garuu akka itti biyyi kennaa ittisnu hin beeknaa jedhee jira. Eertiraa fi Itoophiyaan kanaan dur waraan waggaa 2 lubbuu 60 galaafate geggeessanii jiru. Dr. Abiy Ahmed eegangootti dhufee hariiroon biyyoota lamaanii sirraa'ee ture. Waraan kaaba Itoophiyaa humnoota TPLF fi mootummaa Itoophiyaa jidduu geggeeffamaa ture irratti Eertiraan mootummaa federaalaa bir dhaabbachuun waraanaa turte. Waliigaltee Pretoria keessatti hafuu ishiin kan mufatte Eertiraan ergasii hariiroon biyyattii lamaanii hir'ataa dhufe. Eegii 1991 as Itoophiyaan ula galaanaa dhabdee turte. Dhiyeenyi Itoophiyaan ula galaanaa argachuu qabaa jetti sunitti biyyoota lameen jidduutti waa uumamee jira. Isaayaas Afeworqi mootummaan Itoophiyaa maqaa ula galaanaatiin waraanuu irratti labsuu barbaadaa jedhe. Itoophiyaan waraan jalqabuu fi diroonii fi meeshaalee waraanaa galaafataa akka ijaartus himanii turan. Akkas jechuun bulchiinsi paartii badhaadhinaa akka malee qeeqaniiru. Ayyaanni cuuphaa jalbultii isaa Amajjii 10 eegalee kan kabajamu yoo ta'u Amajjii 11 ammoo guyyaa ayyaanichaati. Amajjii 12 illee ayyaanni kun Qaanaa Zagaliila sirna ho'aan kabaja. Ayyaan cuuphaa dursee ayyaan kataraa kabajamu irratti taabotni mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootii ba'ee hordoftootaan dabalamee gar cuuphaan kabajamutti deema. Bakka ayyaanni cuuphaa itti kabajamu keessaa Finfinnee, Daanmeedaa akkasumas magaalaa Gondar hiruun hin danda'amu. Akkasumas Baatuutti illee ayyaanni kun sirna ho'aan kabajama. Baatuu, Finfinnee fi Gondaritti hordoftoota amantaatii fi turistoota illee hin argamu. Dr. Abiy Ahmed tibban konfiraansii haal maallaqa Itoophiyaa ilaallatu barkumnaaf 26 kan dhaabbilee maallaqa mootummaa fi damee faayinaansii biroo irratti hirmaatan irratti haasaa taasisaniin birrii biyyi keessatti maxxansuuf karoora akka qaban dubbatee jira. Haasaa kan keessatti fedhii uummata Itoophiyaa miliyoon 130 milkeessuuf dhaabbilee ijaaruuf akka xiyyeeffatu dubbateera. Dhaabbilee kanneen keessaa dhaabbatni dhaabbilee daldala mootummaan to'atu Itoophiyaa Investment Holding maxxansaa kana kan jalqabu ta'uu ibseera. Dhaabbatichi wantoota
bu'uuroota icciitii biyyattii ta'anii fi tarsiimoo ijoo ammaaf hin himamne hedduu ijaaraa jira jedha ministeerri muummeen Dr. Amajjii Ahmed. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma bishaan laga Abbaayii waliif qooduu irratti hidhaa haaromsi Itoophiyaa guddicha laga Abbaayii gara walitti bu'iinsa humna waraanaa gidduutti akka hin geessin yaaddoo qabu ibsa. Ameerikaan deddeebiin ga'ee jidduu seenuun gara waliin mari'achuu fiduu akka jalqabdu xalayaa agarsiisu pireezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisii ergitee jirti. Nageenyi waraanaa abbaa giddu galeessaa fi Afrikaatti akka dhufu hojjechaa yeroo jiru kanatti muudama hidhaa haaromsa laga Abbaayii walii wal qabatee furuuf ajandaa koo is jalqabaa godhee jira jedhe. Tiraamp xalayaa isaa pireezidaantii Itoophiyaa Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee akka qaqqabu taasisuun al-Sisiif erga kennan. Ameerikaan bishaan laga Abbaayii qaalii ta'e biyyi kamiyyuu dhuunfatee to'achuuf biyyoota ollaa miidhuuf saaxiluu akka hin qabne cimsitee amantii jedhe. Xalayaan haaraan onlaayinii irratti bahe kun Amajjii 16 2026 White House irraa akka barreeffame agarsiisu kuniin Ameerikaan dhimmicha irratti ejjennoo akka jabeeffatte kan agarsiisu yoo ta'u bulchiinsi bishaan laga Abbaayii bifa waliigaltee qabuun ta'uu akka qabu akeeka. Dhimmichi yaaddessaa ta'uu isaatiin wal qabatee tarree ajandaa kiyyaa keessaa is jalqabaatii jedhee jira. Hidha haaromsi Itoophiyaan wal qabatee Masrii fi Itoophiyaa jidduu jiru gara walitti bu'iinsa waraanaa akka hin deemne abdii guddaa qabaa jedhee jira Tiraamp. Walitti bu'iinsi kan hambisuuf Ameerikaan maricha irratti gahee to'achuuf qindeessuu guddaa akka horachuu feetullee ibsee jira. Pireezidaantii Tiraamp xalayaa isaa kan jalqabee pireezidaantii al-Sisii galateeffachuun keessumattuu rakkoo onkoloolessa 7 2023 qaxana san keessatti dhalate to'achuuf Israa'eel fi Hamaas jidduutti waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka taasifamu gahee jaarsummaa Marsiin taphatee dinqisiifateera. Ministeerri muummeen Israa'eel Benjaamin pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp miseensota boordii nagaa Gaazaa fi if gochuun hordofee manni maree ministeerota ittis waliinii walgahii hatattamaan taasisuuf waamicha taasise. Qondaaltonni Israa'eel akkaataa filannoo boordii nagaa hundeeffame irratti Israa'eel hin mariisifnee jedhu. Achi keessaa kanneen imaammata faallaa Israa'eel ta'an qaban waan jiranuuf yaaddoo qaban ibsanii jiran. Ameerikaan sanbata darbe miseensota boordii hojii raawwachiiftuu Gaazaa kan ifoomsite yoo ta'u, ministeerri dhimma alaa Turkii qondaalli Qatar ministeer muummee UK duraanii Ton Bilarii fi sodaa Tiraamp Jared Kushner faa keessatti argamu. Caasaan sirriin boordii kana ammallee if waan hin taaneef miseensotni kadhibiin itti dabalamuu akka danda'an hin eegamu. Koomishiniin Tiraampiin hundeeffame kunini bulchiinsaaf tasgabbii Gaazaa to'ata. Boordiin hojii raawwachiiftuu Gaazaa garee bulchiinsi biraa koree biyyoolessi bulchiinsi Gaazaa hunda to'achuuf itti gaafatamummaa qaban jedha ibsi White House baase. Boordii hojii raawwachiiftuu olaanaa kanneen keessaa qondaaltota biyyi lameen kanneen yeroo waraana Gaazaa Israa'eel qeeqan Turkii fi Qatar in argamu jedhan. Gama biraatiin ammoo Filisxeemonni dhaabbilee kanneen bakka bu'uu akka hin qabne fedhii qabu. Oduun nu har'aaf qabannee dhufni kanuma haga walitti deebinutti nagaa waaqa.